خانجرة بقى جمد يا خيالا ربي سباسمي قرمات خد لما انترانسي ايه كان تاتو كمال تاتو ربنا باسه يونيفرسيتيز قاله garuu akka warra si duraarraa dhageetti yuunivarsiitiitti barnoonni ulfaate jaanii dhugaadha. Bookayyaa mataa zeenyaa warri nu duraa kaatibaan kun ol fuudhanii harkan moo mizaanarra kaanii harkan akka inni ulfaatu. Ani hin beekne mizaanarra kaanii ilaaluun dhabanii garuu inni hangam takka ulfaata. Kanaaf yaaddeen kiiloo jaabicha ulfaata ol fuutee diddeemtaani. Kamek stop fuula keetirraa gammachuun arku maal taate bro lolo beestimaan awameen adis isaabii kiyyaa dubri zabanaatis koodiin qabu garli fireedii ta'e takkattiin koodii godhuu dadhabe hoggaan torbaan kanatti godhe torbaan dhufu turte firraa cabsite kumattar aboo maal odeessita duruusi jibbite goggog yan takkaatiin dhalaa kana harkeeyo dardari ganda kanaa hundi galmeessirraa hawwaata nama hunda cicciniintee laaltu maleen taatu fi kamtu addaawaa fi kamtu bushaawaa fi kamtu miyaawaa hunda laaltee cicciniintee firraa dhiifti. Atoo ciniintee si laaltee ni bishooytamoo ni mooytamoo ni hadhooyta. Itti hadhooytee si dhiifte gaammanaa si beeka hadhaawa. Hai kami aree isaa baatee bagana gaan dhufte akkam nagaa fayyaa. Yaa doktoriiti yaa nagee maaltu jira ilmuma namaa kana dura akka taanu dhabne. Maali maal taate namaa wallolte aara qabda fakkaata waru. Yaa doktor nama zabanaa kanaa wamalli saana dhibee jira gubbaa laalee nama madaala. Dhugaa keeti ilmi namaa ka zabanaa gubbaa laaleetuma eenyummaa kee madaala. Ati hoo maabsiin jaanii si arrabsinaan aartee isaanii walitti utaaltee ammaan tana dhagaan si fottoysanii dhufte. Lakkii doktor kayrii dhee atummaanuu kam jettaan namni dhagaan na dhee na fottoysee akkamittiin galee nyaaddee dhuga. Amma maal taatee gara hospitaala keenyaa dhufte eessaa si dhukkuba? Ni beektaa gaastiriik zabana kana aaruma namaatii fi beelarraa nama qaba. Naam dhugaa keeti. Akkasin nama zabanaa dheerattu duraan baatu gabaabbattu duraan baatu yoo diimattees duraan baatu gurraachataatu duraan baatu. Wallee gabaabina kiyya kanatti naafeensa gabaabaa qancaraa gadda himaarree jee arrabaan dhukkeen irraa kaase. Hayoo arrabaan xoluksi goonaan ati aaraanuu if wallaaluun dhabdu. Hadaraa heeraa, hadaraa seeraa, hadaraa beeraa, hadaraa biddeenaa narraa taa'ii jee qadadee dadhabeetiin achi hoggaanan niin dhoojeetichi fiigu kunoo waraanni lamaa milishaan tokko na dhufee irraa na qabee sa irraa amma gaastirk na qabee kiniina gaastirk naa kenne doktortiyya dafii na dhaqqabi. Kanaaf kiniin gaastirk sin barbaachisu ofitti amantummaa qofa si barbaachisa gocha namootaatii fi jecha namootaarraa ijjatee cufannaan nagaan jiraatta. Dhugaa keeti doktor akkuma ati jette ofitti amantummaa qofa si barbaachisa. Laal namni zabanaa yoo xiqquma ati gurraacha taate hasalmaan dajaa gurraacha cilee hasala jeessi arrabsa yoo xiqquma irra diimaa taate immoo adii kaloonii kafunyaan makroonii jeessi arrabsa. Namuma jiddu jireessa kana dadhabneewu nama isarra gabaabaatiin gabaabaa qancaraa jee arrabsa nama isarra dheeraatiin teelee gobeessa jee arrabsa hijab. Boomaal taatee dhufte yeroo tanan dafii maddu dhimma kee nuti nama wallolee fi nama walciniina qofa adda baasu bakka tana tatteenyu dalagaa fasataa jirra. Saajiniyyee saajineeshin bar dubbiin akkasii miti kalee gurbaan irra jabaa kawallaa keenya tokko wallolleetti gurbaan lafanna deedaqeen ajjeese saniin isinitti himachuu dhufe narraa dhorkitanii isiniin narra jajjabaa. Bootana jecha dhuftee nu dararta haa dhugaansi cafaqee si jeesuuti deemiti deebi'e hogganni dhugaansi tumee sirraa dhorkina. Hai akkama kan jejjeetasa saajineeshin bar gurbaan narra jabaadha yoo naqabe torban dachitti nagalcha yoo harkaan deem jettanii sarkaanii deema ammuma narraa dhorka. Atummaan harka nurraa bareechinaan nuti baafadhee uumas irraa olnayna dhagaa dhiyeeffadhumma. Booragaan gurbaan dhiyeeffatesi haalachi jiru hunda dafii takka takkaan nu himi. Eesaa jinana yeroo isaan wal lolan san aan isaan cinaan ture informeeshin achi jiru guutuun na harkaa qaba atummaan na gaafadhu takka takkattiin si hima. Tole egeessi bira jiraatteefu eenyu dura dhee. Saajineeshi yoo akka himan firummaan hin baddu dura keenyuma kanarraa dadhabneetuma utaala. Keessan kun itti utaallaan kaan sunoo maaliin dhee eessa dhee?
Saajin hokkolaa dhufee nagarree akkanumaan beekne maa nagaa batta teestaan koomee dhee buqqaate. Edda halkan irraa saatiif jaaf wala keessatti haati mana obbo Furdaa Gabbataa akka gabbaateen achi boottan sii dhabame. Dhiyeenya kana bakka garaa garaatti haatiin mana namaa halkan keessa yooniif gabbaate achiin cilee bishaan buute ta'uunis itti fufeeti jira. Namoottan haadha manaa bareedduu fuutanii qabdan marti keessanuu gizaa gabbaatu jala bahuudhaan yeroo ol seentu jala seenuudhaan ulee qabattanii akka eeggattan cimsinee isin hubachiifna. Oduun akkanaa wal fakkaatu dargaggoon guyyaa muraasa dura cidha geggeeffate haadha mana isaa achi buutteen sii dhabamuun nutti himeeti jira. Sababbiin badinsa haadha mana isaati suuraa isii erga kaasee fuula sooshaal miidiyaa hawaasaa irratti gadhiifame ta'uu himan. Taateen kunis kan raawwate erga haadha mana isaa suuraa isii posti godheen booda dargaggoottan hedduun jala deemuudhaan koomentiilee garaagaraa kennaa fi akka turan namni kun nutti hima. Erga koomenti kennanii fi booda koomentiileen kunis kan akkana jedhu ture je'eeti hima. Bareedduutoo, xuuxxootoo, qalciitoo, nabsee, eessa baddee si yaade jedhee dargaggoonni hedduun koomentii wanti godhuuf haadha mana isaa yeroo hedduu dargaggoottan baay'eedhaan hordofamaa akka turte himan. Kanaafuu namoottan FB gubbatti suuraa haadha manaa namaa jala deemtanii qalciitoo, xuuxxoo, lubbuu, marree jettan marti keessanuu cittoon isin haa xuuxxoo osoo hin jenne waan akkanaa kanarraa of qusachuu qabda. Gurbaan yeroo hedduu jimaa qamahuudhaan beekamu guyyaa kaleessaa osoo jimaa hin qama'in rafee eda immoo waraanaa Raashiyaa fi Yuukireen irratti hiriyaasaa faana lola wal faallaa gaggeessaniin hiriyaasaatiin ajjeefamuu miidiyaa keenyatti himan. Ganama kana akkuma hirribaa kaaniin qaama isaanii baraabbaranii erga dhawaa fi tumaa irraa dhabaniin booda lubbuun jiraachuu isaanis miidiyaa keenyaaf eeranitti jiru. Lolli kun kan ta'e abjuu yookaan burzuza osoo hin qama'in rafuudhaan darqalleeyniidhaan raafamaa turuu isaaniis deebisee himeeti jira. Kanaafuu namoottan duraan qama'uudhaan beekamtan marti keessanuu jimaan dhabamus garaabaa irra deebi'uu qabdan malee jimaa iftanii akka hin bulle jechuun dhaamsasaa dabarseeti jira. Manni marii wadaaja Oromiyaa dhimma kana irratti yaada akka kennaniif yeroo hedduu deddeebinee yaalii godhaa ollus yaaliin keenya osoo hin milkaa'in hafeeti jira. Manni marii wadaaja Oromiyaa yeroodhaaf qamaatii gubbaa akka jiran himaniiti jiru. Kanaafuu deddeebisnee yaalii goone yeroo isan qamaatii xumuran booda dhimma kana irratti yaada akka kennanis gaafannee kan isiniif dhiyeessinu ta'a. Mucaan fira isaa laaluudhaaf baadiyyaa irraa gara magaalattii malee osoo taa'ee filmii ilaalaa jiruu rasaasa TV keessaa dhawameen qoma isaa qabatee achumaan gaggabuun dhagahameeti jira. Achumaan gaggabee ammaaf hospitaalatti yaaliin geggeeffamaa jiraachuus himaniiti jiru. Oduu keenya xumuraatiin godina Harargee Bahaa magaalaa Awwadaayitti warshaan saabuna jimaa oomishuu dhaabbatuuf dhagaan bu'uuraa kaa'amuu manni marii wadaaja Oromiyaa ibseeti jira. Warshaan kun dhaabbachuun uummata Harargee hundaaf gammachuu guddoo akka ta'es himaniiti jiru. Namoottan jimaa qamuudhaan ilkee ofirraa fixan mirqaana barbaachaaf jecha kanaan boodatti immoo saabuna jimaarraa hojjetameen dhiqatanii akka mirqaananii fataa ja'anii dalagaa isaanii sirnaan hojjetaniif warshaan saabunaa kun dhaabbachuu qaba jechuun manni marii wadaaja Oromiyaa ibseeti jira.